Akkam jirtu? Nagaadhaa. Nagaa jirtu? Horii gaaddiin keessan giddina dabarsan maal? Maanni kun? Maaltu? Maan harki kun? Kan faranjiiti immoo? Mee gaaffii tokko isin gaafachuufan dhufe yoo naa deebistuuf. Maqaa keessan eenyu jettan? Akka biyya alaatti Zinching Zimbarg jedhama. Akka Itoophiyaatti Yibalxaal Agenyoon jedhama. Akka Oromootti immoo Ilma Abbaa Gadaan jedhama. Maqaa kam isin waamnu kamiin isin waamnu isa sadan keessa? Akka Itoophiyaatti moo akka addunyaatti moo akka Oromootti dhufte? Akka addunyaatti? Akka addunyaatti. Akka addunyaatti egaa isa Ingiliffaasan sitti mee sana anna waamu. Mee gara fuulduraatti biyya kana bushuudhaaf yookaan immoo biyya kana guddisuudhaaf yookaan immoo gara fuulduraatti biyya kana deebisuudhaaf yookaan immoo maal reegaa fiinkee baay'ataara. Biyya kana fuunee ba'uu qabna. Amma biyya keenya akka tuudhanii qaban namoonni tokko tokko hin qaban. Hin dhiisne. Namoonni tokko tokko immoo maal godhan biyya keenya gaafa nuti jabeessinee dhaamnu. Na jalaan baqatee qaballaa dirgimitti godhan. Harka kana nama biraatu gaaffii isin gaafachuuf ennaa itti buqqisaa natti fakkaatan irraa morma buqqisuuf gaaffii isin gaafachuuf dhufe malee morma kun irraa buqqisaas godhaa harka kanatti buqqisaa jechuu miti gaaffiin koo. Sirriidhaan ibsa gaafan kennu piraktikaaliin ibsa kenna akka warra kaanii miti. Amma namoota tokko tokko kottaan deemnanne fuunee qajeelta. Tole chaaw akka godhanne gaaffii keenya boritti deebinu. Fedhattuu?